Ringuni gaatira irratti nu gohaan jiru Ibrahim. Hojjadhu shi jedhe. Mucattii tokko wajjin waajjira Fillafiitii poolis xaabiyaatti mana shaayii banadhee akka nama tokko hojjataan ture. Namni tokko yoo kursii hadha itti tolee jennaan bori yoo ajajee dhufe inni kee dhimma kee qaba. Si fuudhuu fi si fudhatee baduu fi ummata as qayyama taa'e. Ummata arraabsa namni hadha dhufee nyaatee boriin nufu gabaa koo immoo gaattiraa beeka akkatti ani hojjataa ture kottu ijoollee naa ragaa ba'uu danda'a. Eenyu wajjin mucaa tokko naa dabaltu malee jedhee abadane. Hindeessa Ibroo saatii kana keessa mucaan nuun barbaachisu wadaraa kiraa manaayyuu dandeenyee kaffalaa hin jirru. Amala hin qabdu ati kunoo biiroo dhattee as qayyamtaa pirezidantii jara na waame. Haadha manaa saatii ati nan jedhe. Namichi kun hojii isaa sina siraataan hin hojjatu. Kaameeraa dhokataa bakka mana shaayii taa'a bakka bunaa taa'a caatiirra taa'a isaatiin ani sirreessaa ani na gorsaa ana ilaalaa hadaraa inni mataa isaa dhufee ragaa ba'a. Karadhee hadaraa anarratti eenyunni akkana jettu Ibrahim shamara duukastuu jedhaa oola. Shamara duuka Ibrahim dhiisiin kuni anaaf ati nu waan irraa kaane namaaf fakkeenya taane Ibrahim iyyuu fuudhee jiraachisaara jedhamneerraa dhiisi hadaraa. Dhiisiin jedheen maaltu si galchee kun sitti haadhumu naan jedha. Maalti si galchee waan ani himee hin fudhatu waan abbaan isaa himee hin fudhatu waan haati isaa himte hin fudhatu waan obbolaan isaa hime hin fudhatu waan hiriyaa isaa hime hin fudhatu. Ishee nutti himadhaan an silaas haadha koo abbaa koo obbolaa koo miti jaara seera jararraa waan barbaadan. Kana harii waggaa kudhanii waggaa kudhanii moo waggaa sadii isa biyya keessaa hubanneerra. Isa ragoota ijoollee gaattiraa keessa jiranu ijoollee gaattiraa naannoo sheelii yaadadha. Naannoo sheelii ijoollee biyya koo jirtanu durbis dhiirris ol galtanii dubbattu jirra ni beenna nu galcheedhaartu uummataan caasiisin jecha inni ragaadhaan dhuma. Erga Saudii akkamisa Saudii safara kiyya jirtu. Ishi nagee bu'aa nagee masii isinin deebisa dhiifama ishee isinin deebisa galchi ijoollee. Ishi dubbadhu waa'ee Saudii deemuu keetii akkatti Suudii nan deema Suudii deeman jedheen Suudii deemuun qabaan jedheen laakii akkatti Suudii deemuun qabaan jedhee mucaa tokko dabaltu malee hin deemtuu jedhe. Garaan koo immoo xannacha ture opereeshinii ta'een ture mucaa kanaan ulfaa'emu bee kanarratti na dhaggeeffadhaa. Mana shaayii hojjadhaa biddeena eelii lamatti hin toshaa Fillafiitii mastangidoo hojjadhaa zambeelii baadhee gabaa deema garaatti mucaa baadhee baajaajii kaffalee hin deemu ani musliimaani ummanni sheelii ragaanatti aba'u dhufe. Inni garuu diishii hojjadha jedhee gadi oli mootoraan fiigee dhufee kottu qaalitti narraa kaffali mootorarraa na buusi jedha. Ani gabaa dhaqee gama tabbaa masgiida zambeeliittis waa'ee boriiwwan mana shaayii bitadhee harkatti baadheen gala ulfa ji'a 9 garaatti baadhee. Dooktarri riifariisii barraa'ee jira kunoo mucaan kee miilaan dhufaaraa dhiinni narraa dhaabbachuu dide. Riifariidhaan deessa nu biratti hin deessu abadan mana shaayii kana cufi gurra isaatti dhaga'eera isa teessisee hin hojjatin. Shamara 2 qaxare sarraatanyaa. Shamara 2 qaxaree yaa dooktarri yoo cufe qonqoo koottiin cufaa danda'ee hin taa'u aafiyaan qabaar kanamaa hin kajeelu nan hojjadhaa an jedhe. Sarraatanyaa 2 qaxaree anaaf inni sireerra ciisna. Sarraatanyaan Fillafiitii hafatanii ciisu. Yaa qaallittii nanaa boori birrii 300 400 nuu kaffaltu funyaan keenya irraa dhufu. Abbaa manaan kee nu raffisaa hin jiru. Caatii qaamaa isumaan dhufee nurra bada. Imimmaa ganama eenyunni haadha manaanii abbaa manaatti hadaraanaa bakka anaa jedhaatii dhiisaa annan gorsa. Annan gorsa abbaa manaa anaa jedhaatii. Eenyunni nama beeku galee moo eenyunni mootii qabadhaa. Ishi. Ani nan sataraa jiraa abbaa manaa. Dubartiidha hojjettoonni keessan. Sarraatanyaan koo dubartiidha. Hin qabee? Hin qabe. Ijoolleen sun jiru. Ana sireerra ciibsee mubee. Bilbila qabu ijoolleen sun. Ijoolleen kun moo? Dhiisee akka gootu waan karaarra darbi. Ijoollee rakkiseeti bakka mistirri nu gala maaliif beektaa? Sagaleen akkanaa yeroo waraabame ijoollee yoo arganii ijoollee sana footorra kaa'anii gadhiisu manna ba'a. Waamu ani maqaa jaraan waamu maqaa jaraan waamu. Aafu ijoollee irra darbe kanas. Narratti sagaagalee dhumaniis malee
yoonni didee ragaatti waamna. Ani ifa gochuufani. Uummanni nama mana waan ta'eef anaaf siif inni. Annaa achumaan dhiisee Suudiin deemaan jedheen mucaa kana dhiisu malee hin deemtu nan jedhee mucaa sana dhaqee riferiidhaan aggaaruutti da'ee deebi'ee hammas ammoo garan koo opereeshiniidha hojjechuu bakka kana booda hin danda'an. Mana shaayii kana hojjetan. Booddeen abbaa manaan sii dhufe asitti xumurama waan ta'eef mana kana fooloo godhadhaa booddee isheen itti godhamu. Mana kana ammoo fooloo godhadhu hundi kee booddee sa'aatii 2-3 booda abbaa manaa sii finnee wal bira keenyee xumurra dubbii kana dubbadhu. Saudiin deema jettee hayyee. Saudii deemaa jedhee birrii tokko immoo of hirkaa hin qabu. Kunoo na jala yoo jiraatte sadhaggeeffatti Zawiyyaan Adam birrii naa liqeessitee jennaan piroosesii xumuree Ibraahim Eemee dhufee booddee arraba isaatiin haasaa birrii 10 musliimaatti kennee ergeera. Dhugaadha immoo Eemee listiroo xaragee yeroo gaattiraa jiru listiroo xaragee musliimaa ergee. Adda waggaa lamman kana. Saudii deeme. Saudii deemeera sirriidha. Saudii deemee ka'ee torbeen geenye Ibraahim harabaan billaa leek fulus. Bir abbaa manan kee maanni maraatuudha moo namaa. Guyyaatii dhuftee hin beeku. Maali na caqaccaqaa. Ciqiccikiyaan hin barbaadu deemuuf taa'uu filadhu yaa qaallitti. Dhiisi kan isaan dhagayiniin jedhe. Bakka ani dhaqee na qaqqabe immoo iddee hin taanedha. Ciisuudhaaf kuffaa hin qabu. Hojii mana keessa hunda warri beektanuu beektu. Jaartii dhukkubsattuu jirti. Sa'aatii daqiiqaa hin qabu daataa guuttadheen fayyadama. Viidiyoo hin haasa'inii jettee qaallittiin hin barbaadu mana koo ilaalu haramni namni Itoophiyaa. Viidiyoo hin fayyadamin. Inni maal jedha? Viidiyoo as ba'i. Viidiyoo as ba'i. Mucaa koollee kana jeelaanii kana. Biddeena dabbootti barbarree firfirsee footoo kaasee erga. Akka mindaa koo fudhadheetiin fayyaasaa ergaan ture. 18,000, 20,000, meeqassa ergaan ture yeroo ani achi dhaqu. Birrii koo 900, birrii 21,000, 22,000 mana zaramaa ture. Dhiyoodha inni 30,000, 40,000 inni gali. Hadha waggaa lamman kana reela 900 na harka ga'a. Daataa guuttadheen fayyadamaa ofitti. Nan erga Ibraahim birrii kana fuudhiiti irraa ijoolleedhaaf waan bittu bitiiti akkaawuntii koo irra qusadhu. Abaluu foon kajeeleen jedhe gwaddanyaan kootii ficaatiin bite suuqii maaloo liqiin kaffalee. Utuunan jedhu waggaa fayyaa birrii hojjadhe fixe mootoraan taa'ee gadi oliin ni bashannan shamarran birriidhaan bitanni. Sa'aatii 24 onlaayinii irra haraba caqacaqa. Muuziqaa bane maanni abbaa manan kee maraatuudha moo sagalee isaa maal natti qaba. Nama Ingiliffa dubbatu intini barreessisiisa miiseejii. Kana maaliin godhaani? Bakka ofirraa intini bakka hin kaasini silkii isaan jedheen afaan hin beeku yeroo sana. Feentii caaree qanii tokko nan kufe. Feentii caaree kufe mana yaalaa geessanii gilkoosii irra na kaa'ani. Ani gilkoosii irra haadha manaan saatuu jiru akkamitti jirti naan jenne. Billaa aleek fuluus jedhanni. Achi ji'a kana ji'a waggaa tokko booda hamma ijoolleedhaaf qallaba ta'us nan erga. Yeroo ayyaanaa uffanni bitamus nan erga. Garuu waan akkantii koo irra qusachuu qabus nan qusadha. Achiini utuu ergu waggaa lammaffaa fixuu ka'ee ganaa birrii 50,000 moo 70,000 akkaawuntii koo irratti hin qusadhe. Qusadhee yoo Ibraahim. Gaaffii qaba. Ani hin dhufu. Gaaffii qaba. Yoo inni dhibee irratti gaaffii qaba. Birrii 5,000 jettee ergaa turte jedhe. Dhuguma? 5,000 waggaa lammaffaa irratti hin jalqabe. 5,000 haadha isaattiin gashuun jalqabe indooma. Akkaawuntii koo irratti dhiisee akkaawuntii haadha isaa irraa gashee haatiyyuu na caqacaqaa jira. Waggaa lammaffaa waggaa tokkoof ji'a 7 moo ji'a ga'ee birrii 5,000 isayyuu akkaawuntii haadha isaarra kan isaarra dhiisee ijoollee koo geessee ijoollee koo birrii meeqa ergaa turte obboleettii koo? Duraammoo eeyyeen yeroo duraanii fayyuma isaanaan erga. Jawwaalli koo cabee musliimaa jawwaalli koo cabee ishi bitadhu wayyaa ijoolleedhaaf haannani mucaa hunda isaanaan ergaa ture. Achi booda immoo Ibraahim dhufee taakkoo makiinaan taamu. Mana kanarraa haaran galfanne mana kanarra siqaayiin jira nyaata dandayi uffata dandayi kuffaan qabu siqaayii argeen jira taara. Dhiisi dhufee ijoollee koo ilaalee
ijoollee koo dhufee ilaalee tani eddee biraan deema jennaan sii jedhe harabaa wajjin alamii kee argaarta miti ati naan jedhe Ibrahim suuraa waan adda addaallee haramni koo jawwaala koo fattashu hin ergini suuraa hin taane hin ergini Ibrahim kana ilaalaa harta miti kana Maamadoon si ilaalchisiisaa miti jedhee suuraa waan hin taane jawwaala koo irraa erga haramni immoo saatii 24 jawwaala koo fattashu sikaayyaan ergaa ture uummanni naan beeku dhiisi Ibrahim adara maqaa kootiin dhaqee dhiira adii gaafatee piroofaayilii godhee dhiira janajjanee suuraa koo baay'ee dhumarra poostii na godhe shamarran hundi Maamadoo janajjantee jennaan poostii si godhe miti garuu ani danda'ee naasa'uu godhu. Boo'icha isaa jala keenya. Emoojii boo'ichaa ijoollee koomeentii cufaartii abbaan akkaawuntichaa. Mana arabaa warri beektanu beektu qaalittiin jawwaala koo fuutee fattashti dhiisin jedheen. Bakka ani ammaraatii hin qabu mana kana Ibrahim nan bada jennaan hermuudhaaf dhiira duuka badaarta miti nan jedhe hamma ani hojjedhee akkaawuntii irraa hin qabu yookaan immoo waggaa lamaan kee nagashaan jedheen nagashaa jennaani siin gashuun ji'a tokko sii kennina galiitii deebi'ii nan jedhan ani hamma akka dubartii kootti asabe yoo galee inni natti kakataara. Haraba kee wajjin isa gaagilaarta miti nan jedhaara natti kakataara si ajjeeseen du'aa si ajjeesa malee ani san jiraadhu ati san jiraadhu. Kenne ngada namaan jedheeshi jedhi wal fakkaataa jireenyi keenya. Ayyee. Na ajjeesi hojii koo irratti na argitee jennaan nan dhiisini na ajjeesi jedheeraanissa. Duun qabaanissa. Amma maal gochuun qaba? Haramni tikkeetii naa kutee wanta tokko hin binne wanta tokko ofirkaan qabu nama harka duwwaa jirudha mindaa ji'a lamaan qaba. Accounting. Minda ji'a lama. Biyya galuudhaaf. Minda ji'a duraanii hamma taate wayi 50 wayi accounting koo irra jirti. Isa booda minda ji'a lama. Doctor welcome. Inni jiru waan ta'eef si gaafadhaa asirratti. Dhiifamaa wajjin bakka inni jirutti. Baduufani jettee taani ati. Mana hojjechaati. Baduufani Ibrahim. Atoo biyya galaa harta. Atooti biyya galaa. Baduufani. Ishi achirraa kaasii dubbara. Haramni na cinqe ibidda kanarra na kaa'e waan hin godhu nabe hojjedhee birrii ofirkaan qabu nan badan jedheen. Nan bada jennaan mushawarri koo riyaala 5,000 bakkaan intini magaalaa irra jiru kiiloomeetira 600 fagaadheen jira. Kana keessa riyaala 4,000 yoo qabaatte malee namni si baasu hin jiru achi keessayyuu. Ani immoo haadha manaa namaati hilmoo lamaan qabaa. Akkamiin baa eenyuun na baasa akkamiin taa giraa gibbittii keessan ture sa'aatii 24 dalagaa kurfaan qabu. Ilkoosii irra tureetaniin hojiirra na seensiste. Nagashyaa daraa jennaan birrii kootiin si bitee galuun qabdu. Ejensii Itoophiyaa dawwalee jennaani rakkina Itoophiyaa caalaa moo obsiitii hojjedhu waan akka uffataa waan akka nyaataa ofi danda'iitii hojjedhu naan jedhan. Ani ofi danda'uu hin dandeenye yeroo sana garuu hojjedhees akkauntii koo irraa hin qabu. Gatii kanaatiif maali gochuun qaban maraajii. Paaspoortii koo immoo intinii dhumateera. Haaromsee bakka. Ibrahim ak nambada jennaan hin badini gonkuma baduu hin qabdu lakki nambadaan jedheen. Nambada yeroo jedhu tikkeetii naa kutameera haramni fuudhee boolee intinii nageesse yeroo nageessu amma birriitti birrii hin qabu galee isaa wajjin taa'uu birrii hin qabu. Birrii illee haa dhufu inni illee haadha manaa koo kottuu rakkoo hin qabuutu jedheera ta'e haa ta'u. Ati sharmuutu haadha dhiira abbaa barbaadde qallabaa turte birrii kee. Ani birrii kee duudeeyyuu hin beeku gonkuma naa argitee hin beektu. Ati abadan isiin beeku jedhee na kaadeera. Ahaa akkas yoo ta'e bakka iddee biraa deemaan jedhee dhufee Finfinnee bu'ee obboleettiin keenya macarrashaa jirti Addis Ababaa kana keessa waan argina gaddee jiraattu. Dhuftee booleerra na fuuteetti. Bergii qabattee lookshiniidhaan argee jedheera ida. Rabbi bergii sana mana ani hamma jirurra danaazaa koo habaasee isin dhageessisu saatii kana keessa bergii qanii tokkoon bulle'an. Danaazaan koo ba'ee isin saatii kana keessa isin dhageessisiisu. Ani bergii hin bulle. Dhufeera mana kiraay fudhattee dhuftee paaspoortii koo dhaqee haaromsee yeroo jedhu miidiyaa irratti waan haasaa maaru waan gadhiifamaaru miilli koo uummataan koo gargaashamee qaallittiin kun Addis Ababaa taa'ee teessee sagaagilaarti diinni immoo gaa'eera birrii ani ergu isiinuma jirturra ilmoo koo an dhagaa baadhee iyyuu inkwaan Itoophiyaa keessa iyyuu nan jiraachisa mana arabaa inkwaan hojjedhee lalijocheenee wada waala halilam ijoollee kootiif nan erga
isumarraa bu'ee siinuma qaburra jechuudha. Kuma shan jedhe miti inni kuma jaha gashaan ture inni arraba isaatiin dhufeera gaabo. Tiraansferii godheef birrii kuma jaha harka kootiin dhufee Itoophiyaa iyyuu bu'ee isiinuma hin qabneerraa. Maal jedhe garuu diqaalaa si sassaabattee Finfinnee kana keessa qoሻሻ ማጠራቀሚያ ቀሚያ ውስጥ ነው የሚያገኛት እኔ ሙስሊማን እሷ ሁለተኛ ሰው ከሆነች እኔ ያለው እኔ እንደዚህ አይነት ስራ ካለኝ አሁንም እሱ እንደምኞቱ ያርግለት አጎዱ ፊሳብ ሙቤ አኒ ገሩ ኢሲኑ መራይሳፍ ኤርጌ ፓስፖርት ኮ አሮምሴ የሮጀዱ አባንኮ ገሩ ክርስቲያኑማ ሰናን ያህልሞኮ ባቴተታናን ነብራ ካንገኘን በርባዶን አባ መናኬ ወዲን ዋንጅሩ ፍጠዱ jalqabanani laallattu jettee narraa ijjattee gatii baateef amantaa keenya waan zara manzarii keenya keessaa hin jirre gatii fiddeef abadan isiin simadhu jedheera. Inni garuu mana haadha sii teessee sargiirra turte jedhee ganaazaan koo aba'u agartuu koo ajaamu haadha koo ijaan hin laalle agartuu koo ajaamu. Dhaabbadhu nagaama galatooru. Finfinnee mana obboleettii keetii teessee jechuudha. Yeroo Finfinnee teessee mana obboleettii keetii teessee jechuudha. Mana obboleettii koo taa'ee biyya galti paaspoortii kee haaromfatte. Paaspoortii kee haaromfatte. Ilmaan kee bira kan nanne isa sodaatti. Isan sodaadhe sin addeessa jedhe billaadhaan si waraanee si keessa gaafa jalqabna. Gaaffii kooti deebi. Abbaa manaa keetiitii sodaattee ijoollee kee sin argine. Tuma ijoollee kee yaaddu jenna. Sin argine. Ishii. Itti fufuu? Itti fufin gaaffii jira. Maaliif inni jiru waan ta'eefi booddee naan gaafanne kan hin jenneef inni sin dhufa waan ta'eefi booddee waraabbataa irraa sagalee kana. Suuraa kanan si agarsiisa. Suuraa tokko si agarsiisa. Suuraa tokko si agarsiisa. Suuraa tokko walumaan laalla. Suuraa tokko walumaan laalla. Kun eenyunni? Qaayal tokko. Suuraa tokko walumaan laalla. Suuraa tokko walumaan laalla. Kun eenyunni? Anaa keessa. Siif abbaa manaa keetiiti. Inni kuno jarri kuno. Jara kami? Inatti mul'anne. Ammoo. Inni kun ijoollee kooti. Isaa wajjin. Inni kuno. Isa kana sitti nima. Eenyu akka ta'e maali akka ta'e sitti mundee maara. La waa biraan deemin. Isa hafe isa biratti gaafanna. Wannammaa jandaa ta'ee ijoollee shamarranii mataa gadi qabataa jirtu faaxeenii biyya arabaa dhattee warri jaartii biyya arabaa keessaa qabdanuu jaartii keessan itti galfadhaa. Ijoollee shawwaddee biyya galtee Finfinneetti jaazaa buutee deebi'aa jirti kan jedhutu maqaa badaarti ijoollee biyya arabaa. Isana itti mundee maara. Finfinneetti moo Saawudiineetti moo qofaatti? Finfinneetti. Buutee abbaa manaa keetii sodaatte ilmoo kee bira dhaquu sodaatte abbaa manaa keetii sodaatte. Dubbiin ijaanseetti bakka kanatti viidiyoo naa fa'i. Akkuma asii labaatetti yeroo walakkaa tutte jala seef goota as baata. Deebii deebista dubbiin ijaansee naqatee ta'eef. Koppiliing sheer godhaa. Koppiliing sheer mana kana fooloo godhaa. Dubartiin miidhamuu dandeessi, eeyyee miidhamuu dandeessi. Dubartiin haadha keenyaa, eeyyee dubartiin haadha keenya. Kunoo si ergeera la. Tokkiiti. Seef godhi. Diimaatti bu'i. Dubbiin ijaan seenaa. Sosochooyiniiti. Inni kun maa inni? Inni kun isa itti mundee maaramde. Inni kun abbaa koo inni garagashee abbaan koo isumaaniyyuu isa akka qillee taamshimaa gillee jedhee isuma inni arrabsuu ilmoo koo natti siqin hin nufinii mana koo hin gayni jedhee na dhowwe. Haadha koo jaanis sani ilaalle eega ilmoo koo ciniinfadhee da'eetuun argine haadha koo sani ilaalu jedhee kanfamee mana tokko keessa gadiin ba'u taa'an ture. Achiin gaafa paaspoortii kana fudhachuu yeroo haaromsee fudhachuu deemu tiktooka isaa keessa seenu
abbaa koo jarsa sana mataa isaa garagashee bakka lama posti godhee ture. Kan koo akka barbaade naa godhu. Garuu abbaa koo waa tokko natti hin siqine akkuma abbaa manaa keetiin jalqabde akkuma duraanii fixadhu nan jedhe. Achiin abbaa koo gatii intini garagashee sheer godhee fi posti godhee fi dhaqee tan paaspoortii fudhachuun deemaara. Mucaa kanaan afaanii naasaa eessa akka ta'e maal akka ta'e hin beeku. Afaanii naasan bakkuma sanatti wal barree gubaa abbaa koo nama raachee jennaan mucaa kana footoo ka'ee posti godheera. Kana balleesseera badii kooti. Posti godheera. Mucaa kana wajjin amma karaa irratti kaatanii. Karaa irratti hin ka'e mana shaayii wayitti barandaa wayitti taa'aa ture intini bakka immigireeshinii. Sirreessi. Wanta tokko asii uummata kana irratti hin sobu. Akkaataa mucaa kanaa wajjin suuraatti kaatan kun akkaataa nama xiiqiidhaa jedhee karaarra deemaa wajjin keenyatti fakkaachuu dide. Xiiqiidhaa jedhee xiiqiidhaaf malee ani wanta tokko yoo jaalalassa ta'e yoo heerumuussa ta'e yoo heerumtes mirga keeti. Garuu suurichi hin heerumu ani mudee. Walan qabattanii tokkoffaa waan sitti himaa haqa kennus ijoolleen gaattiraa ijoolleen durbaasii beekamu.